yaa ijoollee Oromoo wal jaaladhaa wal kabaja dhiisaa isinitti haa hafu addunyaan kun dhumtuudha sheekni waan kootti fiddu waan addaati Sayid sheeka godhee fi sheeka beekamaatti qaraasisee namtittiin nagaa qabdu ishiin teessee kan afaan bantee eegaa jirtu hajjiidha hajjii karaa kan baasu hajjii daljeessa kiyya baasee yoom akkana hammadhee raahaa godhee ilmoo lammataa fidaa ilmoo dhiiraa fidaa yaa hajjoo yaa rabbii kiyya hajjoo kiyya naa baasii jetti malee ishiin mucaan kiyyeessa jirti daa'imti kiyya maal taate maal wanti tokko keessa ashiila maaliif na babbaaddeeyyuu waan bibbilaan na himuu dandeeshitu leeyyuu waan dafii ogimee ani gala dalagaa deema inni dalagaa akkamitti baratte egaa siiriin itti jiraate akkam dalagaa baratte ishii keessummeef ishiin osoo achi tan karaffaftu shaayii danfisuufu waggaa 50tti fudhate achi shaayii kaashannati deebali shaayota shiigoo akkana ta'ee jetti shaayii danfisuuf sa'a tokko gashiin as baatutti shaaxirri kasammuu qabdoo shirgoote waan awwaaltee deemte kaleessa hunoo kajjaatti hajjii ashitti awwaatte baashee dhiiga ja'aagaa kiyya jala kan naqanii jetti hoolaa anna aarsiti ayaa caaltu gabbee ani fira takka hin qabu magaalaa kana keessaan filin qabuyyuu abbaa immoo kiyyaa hajjoo malee waa tokko qabu jettas teesse maan goona nuti aduu tubboo duutee achitti awwaaluudha mana sana jetti mee maaluma shii amantee hiriyaan tala maaluma shii amantee intala wajjin nyaatanii wajjin dhuganii siirii meeqa dalaganii uummata olii gadi barjoojessaa baane osoo beektu osoo natti namni itti immoo ofii shiitee ofitti fidaa jirti diina nu maal ishiidhaa goona gargaara miskiina caaltuun gargaara maal miskiinummaan daangaa hin qabne kun miskiinummaa son ta'in jazbummaa. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota waan koshoo jira jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jechaa har'ammoo waan haaraan sinii dhufee jira. Egaa har'a waan inni qabadhee dhufe sikaa waadaa keessan diiguuf deema jechuudha. Waadaa siniif galee ture. Waa'uma caaltuu kana hin dubbadhu jedhee waadaa guddoo siniif galee ture garuu waadaa kiyya diiguuf dhiifama naaf godha jecha. Caaltuu kana koomantii kiyya jala seentanii dubbisuu ni dandeessanii caaltuu gargaarii caaltuu cina dhaabbadhu caaltuutti sheeka fidii jettanii ijoolleen hedduun dhiphattanii naa barreessaa jirtanii jechuudha. Anillee waan isin kan jettan kana guutuu Sayid godhee fi gargaaree waan ishii feesisu gargaaraa ture jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu dirqama miti kaameeraa fayyadamuuni. Kaameeraa afottillee waan inni jechaanii ture sana quba qabduyyuu ture jechuudha. Isin hundi keessan namni jireenya isaa dhiisee jireenya ishii jala deemee ishii gargaaraa ture jechuudha. Caaltuu ogguu caaltuun gowwaadha namni jedhu gowwaadha hin jedhiniin siiriitti jira. Maaluma siirii jechaan oolina isiniin kunu jechuudha. Namtittii fayyaa qabdu nyaattee dhugdee mana arabaa dalagattee galtuuf intini mormiinaa fi ishiin gowwummaa ishiiti dhuguma hoolummaa ishiiti hoolaan illee faayidaa ni qabdi gogaa ishirraa fayyadamtu foon ishiin nyaattan kun faayidaa hoolaa sanaallee hin qabdu jechaadha. Hoolaa jechuun namni arrabsa fakkaata malee gisee tokko hoolaa jechuun waan guddaadha jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaada koomantii ishii jalallee seenee numan dubbisa akkuma isiniin jedhan koomantii namaa dubbisuun hedduun waan na gammachiisuuf koomantii ishii sana jala seenee dubbisee tureyyuu hoolaa warra amboo jedhee namni tokko barreessee jira jechuudha. Hoolaa warra amboo itti aanseellee immoo koomantii ishii jala mallee kan laalee jiru dubartii Harargee irraa waan ni argamu kanumaa jettan dubartii Harargee tokko lamaaf jettanii Harargee walitti hin qabiina jechuudha. Harargeen hayyuu baay'ee qabdi. Sin Oromoodha hundi keessanuu waliin quuxessiina jechuudha. Itti aansee immoo amantaadhaan jechuudha. Amantaa nuti ijoolleen baay'ee baga kiristaana taanee musliimni hundi akkasidha jettalla. Musliimni hundi akkas miti akka musliimaayyuu waan akkasii ka sodaatu hin jiru. Waan akkasirra kan of qusatus hin jiru jechuudha. Waan amantii waan gandaa waan akkasii kaasuu barbaadee osoo hin ta'in amantaa kam keessayyuu walitti xonoqqoluun numa jira. Amantaa kam keessattuu wal hasaduun numa jira. Kanaafiyyuu amantaa namaan tuttuqina mucatti jaanjoftuu hoolaa kana jettanii jechuudha. Raatoftuu kana jettanii ijoollee wal tuttuqxan walirraa dhaabbadha. Intala dondaa jazbaa kana jechuudha. Kana dooniyyaa waanuma achi teessee dooniyyaa faayidaa qababoo dooniyyaa achi teessee mataa nama dhukkubsite jechuudha caaltuuni. Mee namni akkamitti sin diina keessan dhiisa diinni diinaati hiriyaa diina keessanii kana akkamitti ofitti buttan walumaa gala waliigaltee nama intalittii kana faana qabu akkamitti namni
ofitti kaleessame dhiisi dhaabbadhu yaa caaltuu hiriyaa shii mitiiti namoota shii beekanuu salaamata rabbii hin gaafatini silaa mana kana hamba'u reenfi kiyya mana kana baa malee hin ba'u mana kana jettee intalli qaata jala murtee jechuudha caaltuun didde namni waan ishiidhaa godhu hin jiru achi teessee legelleguu malee faayidaa takka hin qabu ayaa caaltu gabbee ani fira takka hin qabu magaalaa kana keessaan filin qabuyyuu abbaa immoo kiyyaa hajjoo malee waa tokko qabu jettas teessee maal goona nuti aduu tubboo duutee achitti awwaaluudha mana sana jetti mee maaluma shii amantee hiriyaan tala maaluma shii amantee intala wajjin nyaatanii wajjin dhuganii siirii meeqa dalaganii uummata olii gadi barjoojessaa baane osoo beektu osoo natti namni itti immoo ofii shiitee ofitti fidaa jirti diina nu maal ishiidhaa goona gargaara miskiina caaltuun gargaara maal miskiinummaan daangaa hin qabne kun miskiinummaa son ta'in jazbummaa hoolummaa kana waan sammuu kana furrii guute malee sammuu ishiitti osoo fayyadamtee waan Sa'id jedhu dhageessi siniin jedhe yaa bu'an aniin kunuu coggaarraa goradhe ishiidha sababa ishiiti jechaadha ka'asiin namni imoodhaan yaa waan koone mucattii biyya keessaniiti gorfadhaa karaa feesbuukii yaa waan koo karaa kanaanummaa son jijjiirradheeyyuu maqaa kiyyas yuutuuba kiyyas son irraa badeeyyuu na jechisiisa dhugaa maaliifuu asiin achiin namni waan arginatti barreessiin gargaaroon caaltuu haa duutee haa awwaalamtu nu kana caala ishiin bar geelee jaartii hajjii filatte isinumaa naangootanii jette halaas waama daa'ima ishii mucattiin dagattee waan hojii ishii biizinasa ishii malee takka waa hunda dagattee jirti caaltuun dhiisii galii na jala ka'ii meeshaa kana ofirraa gurgurii wanti fe'e yoo immoo biyya kanaayyuu hin ba'u jette gara adansi fuudhee deema namtitti ka'ii jedhee namtichi maallaqatti kennee yaada kenneef gorsa kenneef mee gorsi kun guutuu ka ishiin deebisiin jecha waan koo fi sheekni waan kootti fiddu waan addaati Sa'id sheeka godhee fi sheeka beekamaatti qaraasisee namtittiin nagaa qabdu ishiin teessee kan afaan bantee eegaa jirtu hajjiidha hajjii karaa kan baasu hajjii daljeessa kiyya baasee yoom akkana hammadhee raahaa godhee ilmoo lammataa fidaa ilmoo dhiiraa fidaa yaa hajjoo yaa rabbii kiyya hajjoo kiyya naa baasii jetti malee ishiin mucaan kiyyeessa jirti daa'imti kiyya maal taate maal wanti tokko keessa ishiin jiru daa'imti ishii jechuun daa'ima ganaa waggaaf wayidha isinuu hin beektu aniif ishiin kun naannoo tokko deenye an daa'ima kiyya hammadhee kunuunfataa jira daa'imti ishii yoo nyaattee dhugdee uffattee daartee beeloftee mataan kun hin jiraanne waan ishiin beektu takka jira daa'imni kiyyallee hin jirti inshallah yeroo dhiyootti ashitti baasna maal ta'ana jetti maal eessaas baafti boolla qoffortee as baafti moo kadaa'ima kee hin arganne yaa caaltuu deemii kaameraan alatti gorsinee teenye namni meeqatti ba'ee abdiinumti ofiin taane kun yaa caaltuu gadhaabbadhu jedhee waa meeqa gorsee kuno abdiin ofiisaati jireenyu harkaa baddee olii gadi raakamu kunu nama ta'ee ishii gorsee ofitti qabee akka obboleessaa sababaa caaltuutiin nuuka agammaa mucaan sunu jireenyi isaa akkana boora'ee jechuudha kanaafiyyuu anaan immoo deemiitii daa'ima keerraa namni si haa galaafatu qoricha ishiitti qotanii sana sitti haa qotan yoo jettani kanuma jala muraanaan jedhaa malee ani naqu na jibbaa yoo na jibbitan na jibbaa malee ani ijoollee kiyya mana kiyya bultii kiyya fayyaa kiyya kan naa caalu hin jiru anis akkuma keessan asumarra taa'ee azzanee fi gadda malee akka gaafa duraa sana deemee salphadhee mana sana asin deebi'u dhiifama naaf godha isiniin jechuu barbaada atiin kun jibbaa ishii qabdaa atiin kun ishii gargaaruun feetu nama meeqa jala deemtaa maal taataa namni jettan maal taatee ishii gargaara hin cabde moo hin maraatte moo hin beelofte moo hin daarte waan hunda qabdi oki ka ashiila maaliif na babbaaddeeyyuu waan bibilaan na himuu dandeeshitu leeyyuu waan dafii ogimee ani gala dalagaa deema innaa dalagaa akkamitti baratte egaa siiriin itti jiraate akkam dalagaa baratte ishii keessummeef ishiin osoo achi tankaraffaftu shaayii danfisuufu waggaa 50tti fudhate achi shaayii deebali shaayii toshii go'oo akkana ta'ee jetti shaayii danfisuuf sa'a tokko gashiin as baatutti shaaxirri kasammuu qabdoo shirgoote waan awwaaltee deemte kaleessa hunoo kajjaatti hajjii ashitti awwaatte baashee dhiiga ja'aagaa kiyya jala gannaqanii jetti hoolaa anna aarsiti khalas waanuma caaltu kana ani siniin jedhe waadaa keessan diigee waanuma caaltuun dubbadhu jedhee ture garuu immoo akkamumattiin callisa yaaboo
Isiniin kunu caaltuma kana argaa hin feenu ilaallo soo ettanii laaltanii miti maaliifu garaa kanas hin dadhabamee maal taate laarrammu mucattiin kun maaltu raga'e laata wallahi warri kijibaan isin caaltuun miskiina caaltuun rakkatteetu caaltuun jaalattee miti jaalattee teessee hajjii eegaa jirti ishiin ana siniin jedhe waan ani siniin jedhe kana hin dagatiina malee rakkoo takkitti hin qabdu mucattiin fayyaa guutuu qabdi. Innaa akkasii siniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Viidiyoon ankalee gadhiise irratti immoo mata duree warreen dubbiftan hin jirtu jechuudha. Koomantii 100 keessatti koomantiin hassaadaa, koomantiin miqqanyaa sharranyaa takka hin dhabamtu jechuudha. Atiin kun asirra teessee bultii namaa addaan diiguu fi naa rabbi immoo baga bultii geessii diigee naan jedhe diina kiyya guddaadha jechaadha. Abbaan kana naa barreessan bultiin kiyya wanti diigamuuf takka illee hin jiru. Alhamdulillah rabbil aalamiin osoo bultiin kiyyaa diigamte osoo rabbiin kunu bultii kiyya kana diigee bayee isinitti ni madhani. Wallahi oromootti waa himatanii maaliifuu har'a siilaatanii borusi keessa nama naqudha namni keenya. Ana kanaa mitiiti ana miskiintitti dhiisa. Wallahi kadir martuu kana namni hin jaalatin namni san kabajiin hin jiru shanyii filatee maal ta'e ebelu arrabse baga arrabse isintu maraacha mucaan mataan hunduu jedhee nama hunda arrabsa baga arrabse arrabsoo miti soo bayeeyyuu isintume kadir martuu kana kanan mala kanaafiyyuu oromoo biratti rabbisna rakkisiin an bayees waan iccitii kiyya isinitti madhu tokko hin jiru warri kana koomantii kana barreessitanii fi ijoolleen na kabajan immoo ijoolleen na jajjabeessitan hundi keessanuu galatoomanii jirtu jechuudha. Garuu hassaanni ganama 100 keessatti akka hin dhabdanii jechuudha. Xalaata hin dhabdanii yaani inda'uun gizee tokko rabbi xalaata naaf haa kennu jechuun bareeda. Maaliifuu xalaata keessan sanarra aanuuf jabaattanii hojjettu jabaattanii waa gootu. Naanis immoo bultiin kiyya diigameettanii hin gammadiina akkuma isiniin jedhe osoo wanti uumameeyyuu ani iccitii mana kiyyaa baasee sooshaal miidiyaa irratti nafu abadan maaliif yoo jettanii ani abbaa manaa kiyya faana kan walitti dhufe kabajaan jaalalaan malee sooshaal miidiyaan miti jechuudha. Sooshaal miidiyaa warri walitti dhuftan yeroo of wajjin caffartanii boodammoo wal dhiittanii wal arrabsitanii wal quuxessitanii jechuudha. Akkuma isiniin jedhe jaalalti dhugaan ijaaramte dhugaan yoo adda baatanis wal jaalattanii wal kabajanii malee inni akkas ture ebeluun akkas ture la akkasiin jedhan. Ani safuu qabaa safuun guddadhee intala Oromooti naannoo Oromootti immoo safuu guddaa beekna nutu safuu cabsee ijoolleen sooshaal miidiyaa dhaloota bubbee taatanii wal arrabsitu shanyiin amantaan wal arrabsitu biyyaan wal arrabsitu gandaan wal arrabsitu yoo namni shanyii namaa kabajee wajjin jiraate immoo galtuu namaan jettu diqaala namaan jettu numatu fida yaa ijoollee Oromoo wal jaaladhaa wal kabajaa dhiisaa isinitti haa hafu. Addunyaan kun dhumtuudha. Addunyaa kanammoo umurii keessan guutuu irra jiraattan wallahi billahi yeroon keenya yeroo kontiraataati. Har'a siin fuuldura taa'ee haasa'anii borummoo hin jiru ta'a. Tamaam. Kanaafuu aga dandeessan wal cabsuu fi wal gadi galchuu irra wal jaaladhaa wajjin jiraadhaa. Ana kanaan ayyuun Sayidoo haa hiiktu jettee waa meeqa qaaqaa turte naan jettan. Haa hiiktu maal ayyuun? Gochaa ishiiti bar maa inni ree fakkeessuun amantaa namaa irratti qoosaa jirti ishiin bar osoo dhugaan sammuu keessan fayyadamtanii amantaadhaan qoosaa jirti. TikTok irratti mataa wish goote. YouTube irra oguu dhufte immoo muhajjabaalee shanigaan dhugaa dubbadheef akkasnaan jettanii waa hundaafuu kana guutuu keessa waan nagalche jechoota namaati. Ifa manaaf godhaa yoon sin mufachiise hordoftoonni kiyya qaaliidha sinanaa fi ijoolleen hedduu na jaallattan ijoolleen hedduu na kabajan anillee isin kabaju ni jirtanii yoon isinitti balleesse ifa manaaf godhaa. Waan caaltuu dhamaatu kanaammoo wanti nagalchu tokko hin jiru akkuma keessan fagoo taa'ee ilaalaa isin mufachiisuu danda'a. Egaa akkuma isin jedhe namaaf galcha.